amantaa islaamummaa keessaa gara amantaa kiristaanaatti lammaffaa deebi'uu manna addunyaa nama jirurraatii gara garaa haadha kootti lammaffaa deebi'uu naa wayya. A few moments later. Guyyaarraa sa'aatii amma kaasee Kiristaan duukaa buutu Yesuus Kiristoos ta'eera. Yaa obboleessa koo abdii nagaatti. Shakkiin namoota baay'ee irreeffateera. Obboleessi Abdii Raggaasaa yookaan ammoo Addisuu Raggaasaa ani islaamummaa gadhiisee gara amantaa tiyya duraaniitti deebi'eera jedhan. Kun waan gaariidha. Garuu iccitiin obboleessi Abdii Raggaasaa guutummaatti islaamummaa gadhiisee gara amantaa isaa duraatti deebi'eef maali? Viidiyoo miliyoona 8 guurtan jettee nu galateeffatte maaliif diilet goote? Birriin Abdii guurtan meeqa hanqate? Uummanni keenya maal hubachuu qaba? Abdii Raggaasaa dhuguma islaamummaa keessanii tura amma booda waan baay'ee dhaga'uuf jirtu. Tapha baay'ee uummata irratti taphatamu. Maqaa amantaatiin diraamaawwan hedduu dalagamu. As keessatti ni dhageessu. Ashama akkam jirtu? Daawwattootaaf hordoftoota Voice of Oromiyaa deebinee dhufnee jirra. Kanneen YouTube kanaaf haaroo taatan subscribe godhaa. Egaa mallattoo subscribe cinaa jirtu sana immoo banadhaatii odeeffannoon keenya kallattiin akka isin bira ga'u godhaa isin gargaarti. Maaliin dhufnee dhimma amantaa irratti yaada gabaabaa kennuudhaaf daqiiqaa 10 osoo hin geenye gabaabsinee dubbachuudhaaf dhufne. Har'a ijoo miidiyaalee hawaasaa kan ta'e waa'ee obboleessa Abdii Raggaasaati yookaan ammoo waa'ee Addisuu Raggaasaati. Addisuu Raggaasaa hordofaa amantaa kiristaanaa ture. Amantaa san keessatti waggoota yoo xiqqaate gara waggoota 15 olii akka wangeela lallabaa ture ibsama. Namni kun amma guutummaatti waggaa tokko dura gara islaamummaatti dhufee amma immoo faallaa kanaa gara amantaa toota ganamaatti deebi'eeraa jedhe. Garuu ka'umsi isaa asii miti. Ka'umsi isaa kaayyoo qabaa. Ka'umsi isaa waan milkeessuudhaaf yaade qabaa. Saniif waggaa tokko dura islaamummaa qabate. Addisuu Raggaasaa amantaa islaamaa qabachuu dura obboleessa isaa Abdii Raggaasaatu islaamummaa qabate. Obboleessi isaa Abdiin amantaa islaamaa qabatee ergasii booda obboleessa kiyya kanaas gara amantaa tanaatti fiduun qabaa lallabaa wangeelaatii jee miidiyaa hawaasaa gubbaatti guddoo lallabaa ture Abdii Raggaasaa. Mee jalqaba irratti Addisuutti dhufuu dura waa'ee Abdii Raggaasaa xiqqoo dubbanna. Abdii Raggaasaa akkuma amantaa qabateen gara waggaa 2 guutuun dhabu amma amantaa kiristaanaa arrabsuu eegale. Deddeebiin amantaa san irratti duuluu eegale. Amantaa kaleessa keessa ture. Amantaa itti dhalatee fi itti guddate. Amantaa islaamaa qabatee osoo amantaa islaamaa maalummaa isiin baratin waa'ee amantaa tanaa osoo hin baratin dhugaa dubbachuuf kan nama gaddisiisu amantaa keessaa dhufe arrabsuu eegale. Amantaa san irratti duuluu eegale. Amantaa barsiisuun maa rakkoon qabu. Ani amantaa hordofaa amantaa islaamaati. Ani musliima. Amantaa tiyya kabachiisuudhaaf jalqaba amantaa namaa kabajuun qaba. Keessuma namni amantaa kiristaanaa keessaas dhufe tokko amantaa islaamaatti dhufee amantaa kiristaanaa arrabsuun hin eeyyamamu jechuudha. Even ani kan amantaa tana keessa ture arrabsuun naaf hin eeyyamamu. Abbaan tokko amantaa tana keessa taa'ee amantaa biraa tuquun hin eeyyamamu jechuudha. Amantaan amantaa islaamaa caalaa amantaa namaa kabaju hin jirtu jeena mana. Hunda respect goote. Bakka guddaa kanitiif amantaa hunda hin tuqinaa jette amantaan islaamaa. Agartee haa ta'u malee Abdii Raggaasaa amantaa islaamaa qabatee osoo ji'a tokko lama gahin amantaa kiristaanaa irratti guddoo duule. Baay'ee arrabsee hordoftoota amantii arrabsaa deddeebii waa baay'ee dubbata. An akka amantaa islaamaa nama hordofutti hordofa amantaa islaamaatti baay'ee aaraan ture. Wayita inni amantaa namaa tuqu. Maaliifif yoo inni amantaa tanaatti chibu amantaa keessaa dhufe yoo arrabsu waan amantaan islaamaa ajajjee deema arrabsi jetteen fakkaata. Hin ta'uu jechuudha. Dhoorkaa ture. Amantaa islaamaa keessatti abbaan tokko amantaa biraa tuquu hin danda'u. Namni amantaa biraarraa dhufe immoo waa baay'ee godhuu qabuutu jira. Isaan keessaa jalqaba irratti ka godhuu qabu ture amantaa keessa dhufe kana barachuu ture. Fakkeenyaaf Abdii Raggaasaa gaafa islaamummaa qabatu amantaa islaamaa barachuudha malee amantaa kiristaanaa sababiin arrabsuuf hin turre jechuudha. Ta'ullee garuu obboleessa kiyyaan fida maqaa jedhuun akkasumas ammoo gara amantoota kiristaanaa gara amantaa islaamaatti fida maqaa jedhuun Abdiin deddeebi'uun waan amantaa kiristaanaa xiqqeessu baay'ee dubbachaa ture. Ani ragaa nan bahaa jechuu kan musliimaa kun hin ayyamuunis amantaan nama akka tuqamtu. Amantaan tiyya akka tuqamtu yoon ifin hin ayyamne tan namaa kabajuun dirqama waan ta'eef Abdiin garuu waan amantaa san xiqqeessu baay'ee dubbachaa ture jechuudha. Deemee obboleessa isaa kana TikTok irratti fidee Addisuu jechuudha. Waliin falmaa turan. Akkamitti obboleeyyan mana tokko jiraatan TikTok irratti walitti dhufanii waa'ee amantaa lallaban jiran yookaan amantaa gamaaf gamana baanii TikTok irratti falman. Wal bira jiranii achitti sheekaa yaammatanii paastarii yaammatanii yookaan maali barsiisaa amantaa yaammatanii wangeela lallabu jechuudha. Wal falmuu ni danda'an. TikTok irra dhufanii sababiin amantaa tanaaf ta'an irratti wal arrabsaniif hin turre jechuudha. Garuu Abdii Raggaasaatiif Addisuu Raggaasaa TikTok irra dhufanii rabshaa godhaa turan. Haa ta'u isallee boodarra garuu akkuma godhanii haasawanii Addisuunis gara amantaa islaamaatti dhufee jaamee waggaa tokko dura. Asigaa dubbii jabaan.
Addisuu Raggaasaa amantaa Islaamaa qabatee osoo hin turin obboleessi isaa Abdii Raggaasaa jaartiin isaa wanni itti naqxe zayitii. Haati manaa isaa bakka inni rafutti zayitii itti naqxee qaama isaa kana turaaf goote. Baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama rifachiisa ture. Dhugaa dubbachuudhaaf sababiin ammallee jaartiin isaa sababa gurbaa sanarratti zayitii danfistee naqxeef ammallee ifaa miti. Biyya seera qabdu biyya baay'ee itti kabajaan jiru keessatti wanti akkasii baay'ee baratamaan turre obboleetti jaartiin Abdii Raggaasaa garuu Abdii Raggaasaa amantaa qabatee osoo waggaa hin guutin zayitaan balbalchite jechuudha. Baay'ee rifanne ni gaddine. Ta'ullee garuu qaamni isaa muxuxxee yaalamaa jira. Gara waggaa ji'ootaatiif yaalamaa jira. Gara waggaa gahuuf oolu. Abdiin hamma yaalamaa jiru kanatti uummanni baay'ee gargaaraa turanii maallaqa walitti guuraafi turan. Asitti kadagachuu hin qabne Addisuun yookaan obboleessi Abdii amantaa Islaamaa qabatee jira beeka. Yaalamaa ture obboleessi isaa Abdiin wallaansa argachaa ture. Viidiyoon isaa takka hin baane suuraan isaa hin baane. Garuu uummanni musliimaas ta'e kan kiristaanaa kan namummaa qabu miidhama Abdii ilaalee hin callisne gargaaraa turan. Tibbana garuu wanti tokko ijoo ture miidiyaa hawaasaa gubbatti. Wanta san asitti ture dubbii jabaan. Wanti ajandaa ture sanii Abdii Raggaasaa kan duraan haasin mul'atin erga hospitaalaa beellee viidiyoo fi waraabin yookaan suuraa kee maxxansin diinaan qabajee suuraa fi viidiyoo isaa dho'isaa ture. Gargaarsa akka walitti qabamuufiif viidiyoo fi suuraan barbaachisaadha jedhamee ture. Garuu ani diinaan qaba kiristaanonni diina kiyyaa maal jee viidiyoo fi suuraan isaa hin baane ture. Haa ta'u isallee akkasumatti gargaarsi guuramaafi ture. Abdiin maalleen walitti qabameef tibbana miiliyoona 16 inni miiliyoona 9 na barbaachisaa jee ture. Abdiin kajee miiliyoona 9 na barbaachisaa wallaanamuudhaaf haga biyya alaa deeme. Kan walitti naaf qabame gara miiliyoona 5ti. Kanaafuu miiliyoona haga 5 yookaan 6 naaf haffefaa jechaa ture. Yookaan gara miiliyoona 3-4 faan naaf jechaa ture. Haa ta'u kana jidduutti ture garuu namni iccitii Abdii Raggaasaaf akkaawuntii isaa irratti waan walitti qabame beeku tokko kan mul'ate. Innis Aslii ture. Dooktar Asliin maalleen Abdii Raggaasaatiif walitti qabame birrii miiliyoona 16. Kanaaf ammoo maalleen kun tirfii dabree jira. Maalleen amma walitti qabamuun hin barbaachisu. Hujee Asliin falmii jalqabe. Asitti ture dubbiin kan rabshaan dhalate. Akkamitti maallaqa haganaatu walitti qabamee jette ja'aniiti Abdii Raggaasaa faan kan wallaanamaa jiru kun dhukkubsatee zayitiin irra naqamee qaamni isaa gubatee jiru kun as bahanii viidiyoo waraabee Aslii wajjin falmiitti seenee jechuudha. Miiliyoona 9 na barbaachisaa miiliyoona 5 qabaa hagaa fi guutaadha amma Abdiin hawaasni musliimaa. Viidiyoon ka duraan mul'achuu dide Abdiin as bee Asliinis falmii eegale. Aslii miiliyoona 16 walitti qabameef 6 inni ammoo miiliyoona 5 tolnaa qabamee 6 falmiin dhalate. Abdiin an amantaa musliimaatiif aarsaa guddaa kaffalaan jira. An akkana tahan jira. Akkamitti maallaqa kanaaf jettanii na dura dhaabbattanii fayyaatii nagartanii jee falmiitti taa'e. Asliin ammoo amantaa Islaamaa jala dahattanii ummata kana saamuu ummata kana zarafuu hin dandeessanii falmii qaa. Rabshaan tana jidduutti hammaatee jechuudha. Boodarra falmii jabaatee fi Asliinis hafuu didee waan kanarraa Abdiinis usuu didee jennaan dubbiin jabaattee booda tana guyyaa kalee moo dheengadda Abdii Raggaasaa kan zayitiin irra naqame maalleen isa miiliyoona 16 isaaf guuramuu amanee maalleen isaan isaa bira jiraachuu amanee konkolaataaleenis lamaffaadha jaanii isaaf bitamuu amanee akkasitti ummata dhiifama gaafatee jechuudha. Abdii Raggaasaa kan sireerra jiru kan zayitiin itti naqame bakka tana ture dubbiin. Abdii Raggaasaa ani islaamummaadhaaf waa baay'een godhe ani islaama ta'e akkamitti maallaqa haga kana walinaa guuruu dadhabdanii walinaa guurtanii homaaf na dubbattanii jaa. Asliin ammoo islaamummaa jala dahatanii maallaqa saamuu hin dandeessan yookaan ummata zarafuu hin dandeessan jeef falma. Asliinis haqa qabaa jechuu ni dandeenya. Maaliifuu dhugumaan Abdii Raggaasaa miidhameeraa nama gaddisiisaa gargaaramuu qaba eeyyeen. Garuu ani amantaa islaamaa waan ta'eef hin gargaaramuu qaba wanti jiru dogoggora. Namummaa nama qabu Itoophiyaanotaatu wallaannataa jechuu Abdii Raggaasaa Itoophiyaadha. Amantaa dhuunfaadha namummaadhaatu dursa waan ta'eef kiristaanaaf islaamni walii buusee gargaaree fayyaa isaa wallaannate yoo ta'e malee ani islaamni na gargaaruu qaba islaamni na gargaaru dubbachuun qabu jechuu dogoggoraa jechuu maqaa islaamaa jala daatanii saamuun dogoggora ture dubbiin Aslii sun sirrii turte jechuu. Laa miiliyoona 5 qofaa walinaa qabame jee falmaa ture Abdii Raggaasaa. Boodarra mormiin isa mudate sun jabaattee dhugaan as bahaa dhufuu hordofee miiliyoona 16 walitti qabamuu fi amanee ture jechuudha. Abdiin dhiifamallee gaafatee jira viidiyoo arguu dandeessan. Kun maali maqaa islaamummaa jalatti dahatanii saamicha gaggeessuu jaama gara tokkoon. Dhugaadhaan wanti isarra ga'e baay'ee gaddisiisaadha. Namni gocha kana isarratti raawwate adabbii gahaan isaaf kennamuu qaba jeen amana. Uummanni illee Abdii wallaannachuu qaba jeen amanaanis. Ta'us garuu Abdii waan kanarratti falmuu hin qabu ture. Maqaa amantaa kaasuu hin qabu ture. Dhimma namummaa qofa yoo na gargaaraa jee malee. Kanaaf dubbiin falmii sanii boodarra tan Aslii dhugaa taatee
tan abdii kijiba taatee jechuudha. Isa bira kutan dhimmi maallaqa irratti falmii sun kaleessatu umurame. Arra immoo waan haaraatu ta'e jechuudha. Arra maaltu ta'e obboleessi abdii Addisuu Raggaasaa kan abdii booda amantaa tana qabate islaamummaa gad dhiiseera. An amantaa teessan isiniif dhiiseera jeerra. Guyyaarraa sa'aatii amma kaasee kiristaan duukaa buutuu Yesuus Kiristoos ta'eera. Dhugaan as jirti. Dhugaan namoonni baay'een shakkaa turanillee arra baatee jechuudha. Fedhiin ijoollee Raggaasaa amantaa osoo hin taane maallaqa akka ta'e amma ifa ba'uusiiti jechuudha. Addisuun har'a maal jee viidiyoo dalagee obboleessa kiyya osoo akkasitti sireerra jiru osoo du'aaf jiruu jidduu jiru maallaqaaf jee warri musliimaa itti duule irratti duulanii arrabsanii jeeti ana amantaa tana isiniif dhiiseen jira. Anaaf isin kawalitti fidu duraas tana amma immoo ani isiniif dhiiseen jira nagaattii jee. As gaa dubbiin. Abdiin bara miiliyoona 16 hin jijjiiramu. Obboleessa kiyya miiliyoona 16 wal qixxeessitanii inni bar aarsaa amantaa tanaaf kaffale amantaa islaamaa beeksisuu jira jaa. Obboleessi nama akkasitti islaamaa beeksisuu jiru amma irratti duultanii kanaafanis amantuma isin akkasitti irratti nama duultaniif tan hin barbaadu nan dhiisaa gara amantaa ta'e ganamaa kiristaanummaatti hin deebi'aa jee viidiyoo dalage. Agartee obboleessoo amantaa islaamaa jalqaba namaaf qabatte amantaa islaamaa isin beeksisuuf itti dhuftanii moo dhuguma jaalattanii amantaa tana barattanii islaamummaan karaa dhugaati jettanii amantanii itti dhuftanii moo waan biraa barbaadu dhuftan moo sababa namaatiin dhufte Addisu bakka tanatti wanta uummanni keenya dabaafachuu qabu jalqabumaa dhugaadhaan amantaa tana qabatanii jaalatanii dhufnee jechuu ijoolleen Raggaasaa amma dhugaa dubbanne yoo ta'e abdiin amantaa tana gadi hin dhiifne hagammaa garuu gara fuula duraatti akka inni gadhiisu irgixanyaa nani ilaalaa qabadhaa viidiyoo tana abdiin illee amantaa islaamaa keessan turu sababii isaa isinitti hima. Kaleessa wal mari'atanii akka dhufan namoonni baay'een shakkaa turan obboleeyyan lamaan kun maal godhuudhaafi maallaqa gizee amantaa tanarraa amantaa tana dheene maallaqaatu jira jaanii amanan. Namoonni baay'een amma amantaarraa dhimma qaban dhimma maallaqaa malee waa'ee amantaarraa haajaan qaban dhimma qarshii argachuu malee jarri kunis akkasuma ture. Maal godhan islaamummaa qabanne jaanii kiristaanummaa irra duulan islaamummaa qabanne jaaniiti amantaa keessaa dhufan arrabsuu jabeessan lamaan isaaniiti beek tokko miti abdiinis akkuma dhufeen obboleessi abdii Addisuun kunillee akkuma amantaa tana qabateen baay'isee amantaa namaa yookaan amantaa keessaa dhufe sanitti duulaa ture jechuudha. Rakkoon hin jiru garuu fedhiin isaanii maal ture maallaqa walitti qabachuudha. Sababa obboleessi isaa dhugaadhaan zayitii irra naqamee miidhamee maallaqni walitti qabame lamaan isaanii konkolaataa adda addaa akka bitatan himame. Amma maaliree kaayyoon maallaqaa san guutameera waan ta'eef Addisuun dursee amantaa tana gadhiiseeraa jaa jechuudha. Sababiin inni himatu immoo obboleessa kiyyatti musliimoonni duulanii ani immoo islaamummaa saniif hin dhiisee jaa. Islaamummaa kaleessaas namaaf itti hin dhufne yoo namaaf itti dhufte akkas taata. San bira kutee kaayyoon ati dhufteef maallaqa waan ta'eef gara amantaa keessaa dhuftee deebitee jechuudha. Kun ifa ture. Namoonni baay'een shakkaa turan ana dabalatee maallaqaaf akka isaan dhufan ifatti argaa ture. Namoonni islaamummaa callisanii qabatan kan amantaa islaamaa baratanii amantaa tana keessatti turan meeqaa jiran kan ulamaa'ii gurguddaa ta'an achuma keessaa dhufanii meeqaatu jiru. Isaan garuu wanti dhufanii amantaa irratti duula eegalanii fi maallaqa hoolota biyya arabaarraa walitti qabachuudhaaf maqaa amantaa islaamaa dahatanii miidiyaa fa'aa banna jaanii maallaqa walitti qabachuuf ture jechuudha. Abdiin akkuma dhufeen miidiyaa amantaa islaamaa lallabuun bana jee maallaqa walitti guuraa ture hoolotarraa. Laa dhugaa dubbanne yoo ta'e warri biyya arabaa jirtan keessumaa ijoolleen Saawud Arabiyaa fi UAE jirtan please abbaan fedhe islaamummaa qabatu fedhu haa dhiisu. Abbaan fedhe amantaa kiristaanaa qabatu yoo fedhe haa dhiisu. Namoota maqaa amantiitiin maallaqa walitti guuran taasuma ittiin kennina. Keessumaa warra amantaa tanarraa amantaa taanii kutan. Fedhii fi kaayyoon isaanii inni guddaan maallaqa sassaabuu yoo ta'e malee amantaa irraa dhiman qaban. Dhuguma namni amantaa barachuu fedhuu fi amantaa keessa turuu barbaadu osoo namatti hin himne osoo miidiyaatti hin dubbanne amantaa isaa jijjiirratee baratee amantaa san keessa tura yoo fedhii amantaa ta'e. Fedhii qarshii taanaan garuu ni beekta fuularraa. Akkamitti akka inni viidiyoo dalagu beektaa jechuudha. Ijoolleen tun amma wanti amma mucaan kun amantaa dhiisee deemeef Addisuun kaayyoon isaa guddaa maallaqa argachuudha maallaqa haga danda'u sassaabbatee jira jechuudha. Hoolota biyya arabaarraa laa isin jechuu jira. Jechi kun akka ulfaatu nan beeka garuu dhugaan jiru kanumaa jechuudha. Maallaqa sassaabbatee kute bakka. Abadan maallaqa keessan nama amantaa irraa hin dhufe jiru amantaa kanatti hin kennina. Even giftii TikTok irratti hin kennina. Please dhiisa. Maaliifif namni amantaa irraa dhiman qabu amma fedhiin namoota hedduu qarshii argachuu qofa tahee jira. Warri isiniif galu. Namni dhugumaan amantaa barachuu barbaadu dhuunfaa nama tokko dubbisee nama tokko wajjin walii galee islaamummaa qabatee barachuu. Kaanis kiristaanummaa kan qabachuu fedhus akkasumatti.
kiristaana sun keessa turuu hin danda'a jechuudha. Malee namoonni amantaadhaan daldalan hedduutu jiru. Ijoolleen raggaasaatu nama addisuun amma gara amantaa keessaa dhufe gara kiristaanaatti deebi'eeraa jee ofishaalee. Abdiin amma namoonni baay'een keessa turaaf ta'an amma ani amma booda islaamummaa malee amantaa biraas hin beeku jee abdiin reefu poost godhee argee jira. Soba. Abdiin mataan isaa kaayyoo tana waan kana kireet kan godhe isa jee namanaan. Namni maallaqa arganna jee obboleessa gara amantaa tanaattis dhiibe abdiidha jee namana. Na kijibsiisa gara fuula duraatti abdii yaa'anii namanu ni deebi'a gara amantaa isaa ganamaatti yookaan gara amantaa isaa kiristaanaatti. Walii gallaami maaliif kaayyoon isaanii guddaan sababa barbaadu malee qarshii argannaan ni dhiisan amantaa duraan keessa turanitti deebi'uu jechuudha. Kun ifa namoota baay'ee tokko daldalee gara amantaa isaatti deebi'a. Hin gowwoomina. Abbaan barbaade yoo fedhe amantaa ifaa qabatu yookaan kan dhiisa. Wanti maallaqa namni tokko amantaa qabatteettanii guurtaniif inuma hin jiru bara. Inuma hin jiru. Fakkeenyaaf immoo aadaa baadiyyaatti yoo ta'e qubsiisuudhaaf ni godhaniif dhugaadhaan. Sun maali? Maatiin inni keessaa dhufe sun eeganni amantaa gadhiisee booda ni balfan. Fakkeenyaaf amma yoo kiristaana keessaa dhufe maatiin kiristaanaa isaa nama san ni balfan. Kanaaf jecha ofitti qabu obbolummaa agarsiisuuf jecha namoonni nama qubsiisan ni jiru. Kana dahatanii garuu warri miidiyaa hawaasaa irra jiran kun guyyaa guyyatti amantaa kan jijjiirratan hedduutu jira jechuudha. Yoo ni maanyaa fudhadha. Amantummaan inni hin jijjiiranne hin jiru. Maaliif? Qarshii kallattiin hin guurratu yoo ni maanyaa TikTok irraa giiftii guurrataan jechuu amantaa jijjiirratee takka islaama ta'a, takka kiristaana ta'a, takka pheenxee ortodoksii guyyaa guyyatti amantaawwan haarawaa. Dhiisa hin kenninaa, giiftii illee hin kenninaa namoota amantaa jijjiirrana jaan. Fedhanii qarshii dhabatte akkasitti haa jiraatanii, dalagatanii haa jiraatanii, amantaa jijjiirratanii yoo barbaadan dalagatanii haa jiraatanii malee maaf guurtanii maallaqa? Ijoolleen raggaasaa maallaqa waan barbaadan guurratanii jiran haga miliyoona 16tti. Fayyaan sababa taatu malee. Dhugaadha fayyaan rabbii namaa kennaa rabbi haa fayyisu. Fayyaadhaan ittiin dubbadhaan. Garuu kaayyoon isaanii tokko ture. Tokkichi isa milkaa'ee jira. Addisuun deemee jira. Abdiin itti aanaa. Namoonni akkasitti maallaqa guurratan amantaa keessaa gara fuula duraattis ni deemu. Kun dhugaa lafa jirudha. Iccitii guddaan addisuu raggaasaa amantaa islaamaa keessaa deebi'eef tokko maallaqa waan barbaadu galmaan gahateera. Nagaatti.